Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya iddoo jirtan maratti nagaa isiniif hawwina qophii anaa dhufuu eegalleetii jira. Qophii anaa dhufuutiin egaa torbeedhaan keessummoota jajjaboo jiruu fi jireenya isaanii irraa muuxannoo hojii isaanii irraa kallattii garaagaraatiin ogummaa muuxannoo jabaa hin argattu jennee yaannu qabannee istiidiyootti akkasumas istiidiyoodhaan alatti akka feerru ni beekama. Har'as keessummaa jabaa tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummaan keenya har'aa immoo siyaasa Oromoo keessatti nama gameessadha. Umurii isaanii walakkaadhaa ol siyaasa Oromoo keessatti nama dabarsanidha. Egaa yeroo dheeraadhaaf ijoollummaa isaaniitii kaasanii adda bilisummaa Oromoo keessatti makamuudhaan qabsoo uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessattis ta'ee biyyaan alatti gaggeessaa ture irratti nama gumaacha isaan irraa barbaachisu baachaati kan isaan turanii. Koree hojii raawwachiistuu miseensa adda bilisummaa Oromoos turanii amma immoo gorsaa tarsiimoo fi siyaasaa adda bilisummaa Oromooti. Egaa isaan alatti immoo dhiheenya kana kitaaba tokko barreessanii eebbaaf geessaniiti kan isaan jiranii. Kitaabni kun mata dureen isaa haaromsaa fi muummichadha kan inni jedhu. Egaa keessummaan kee har'aa eenyudha jechuun keessan hin oolu. Keessummaan keenya har'aa obbo Ibsaa Naga'oo Gurmuuti. Obbo Ibsaa Naga'oo Gurmuu wajjiniin egaa turtii bareedaa ni taasisneeti yaanna muuxannoo jiruu fi jireenya isaanii irraa keessaayyuu siyaasa biyya kanaa keessatti umurii dheeraa dabarsuu isaanii irraa kan ka'e bu'aa bahiin siyaasa biyya kanaa keessatti qabsaa'ota Oromoo mudachaatii ture maalidha? Rakkoon siyaasa biyya kanaa maali? Furmaanni isaa immoo maalidha kan jedhu bal'inaan kaasaa kan isaan wajjiniin turu ta'a. Isinis amma dhumaatti nu wajjiniin tura. Obbo Ibsaa anaa dhufu isiniin jennee jirra. Ulfaadha isinis baga nagaa taata. Yeroo dheeraa jireenya keessan jiru baqa akkasumas qabsoo irrattidha kan isin dabarsitanii. Egaa amma immoo as deebi'uudhaan sochii siyaasaa biyya kanaa keessatti gumaacha keessan bahaatii jirtu akkasumas immoo kitaaba dhalootaaf fayyaduutii danda'ullee barreessitaniitii jirtu. Kitaaba mata dureen isaa haaromsaa fi muummicha jedhu kanaan dhimmoota gurguddaadha kan isin kaastaniitii jirtanii. Seenaan qabsaa'ota Oromoo as keessanii jira akkasumas immoo bu'aa bahiin siyaasa biyya kanaa maalidha? Furmaanni isaa maalidha? Biyyi kun gama dinagdeetiin gama tarsimootiin poolisiitiin maal fakkaachuutii qabdii kan jedhu kitaaba kana keessatti bal'inaan ni arganna. Baga milkooftaniin isiniin jedha. Galatooma baleetiti galatooma. Haa ta'u mee obbo Ibsaa waa'ee kitaaba kanaa bal'inaan ni kaasna. Obbo Ibsaan eenyudha kan jedhu namoonni naannoo qabsoo jiran bal'inaan sin beekuu dhaloonni amma ammoo tarii waa'ee keessan baay'ee quba qabaachuu dhiisuutii danda'u. Mee obbo Ibsaan eenyudha mee dubdubee keessan deebi'aatii nu yaadachiisa. Dargaggeessi biyya kanaa baay'ee quba numa qaba jedhee tana abdadha. Yaa ani Ibsaa Naga'oo dhaloonni kiyya as Shawaadha jechuun giddugala kana. Naannoo muka xurriitti dhaladhe. I think muka xurrii namoonni beekana fakkaata. Biyya taalleeffaa miti. Almost warra Jiddaati. Naannoo sanatti dhaladhe achirraa dhaladhe waggaa 7 anaa ga'ee gara Jimmaatti godaane. Sababni isaatis abbaan koo zamana Maccaatu lama sochii dura especially kudeetaa Haayila Sillaasee irratti Mangistuu Nawaayi fa'ini ta'e sababa sanitti abbaan kiyya daldala guddaa ture nama dinagdee qabu abbaa qabeenya ture jechuudha. Akka ta'etti ajjeefame so ofirraa armeen koo biyyuma kanan taa'uudhanii na fudhatanii bada. Obbo Ibsaan xurree qabsoo kan isaan dhaalan abbaa isaanii irraa ka'aa jechuu dandeenya? Akaakayyuu kiyyaatti irraa kaasee poolitikaa biyya kanaa keessa embodimentiin hin jira jechuudha. Abbaan akaakayyuu kiyyaa Burruusa Bunee nama goobanaa wajjin qooda guddaa baasaa ture. Ilaa guutee diliilee dhaqaniitoo lola irratti qooda fudhatanii turan warri Duruus wayim Darbish jedhan. Darbishoota warra naannoo Sudaan. Innaa yeroo Sudaan irraa dhufanii Wallagga weeraranii Ilubbaabor cinaa qabatanii. Innaa sanirraa qooda fudhatan. Probably otuu dhaqanii lolle ta'e maappiin Itoophiyaa amma jiru kuni
Gumaachisin qabsoo biyya kanaa keessatti eegaltan akaakilee abaabilee keessan irraa kan ka'edha. Mee obbo Ibsaan qabsoo adda bilisummaa Oromootti haalli isinitti makamtan yeroo dargaggummaa keessanii sana haalli siyaasaa kaka'umsi dargaggootaa mee maal fakkaata ture? Gaa'ani faamiliin kiyya seenaa Oromoo keessatti haaraa miti. Beekumsa gahee guddaa qabanii. Walumaa galatti haaluma maatirraa ka'eeti waan Oromoo kana kan naa himamaa ture. Abbaan kiyya bifa saniin yeroo gaaga'aman immoo daranuu natti aariin natti dhagahame jechuudha. Aariin kun immoo tattaaffii sirnicha jibbuu ijoollummaarraa kaasee lammaffaa eegan Jimma harmee koo wajjin godaanee booda namoonni naannoo kanaa lixa shawaa asirraa salaalirraas gama Jimmaatti baqatu tura. Namni kun guyyaa tokkotti nama 20 ta'u 30 dhufee mana keenya qubatee tiraanziit godha. Rakkoo namoota kanaas maalirraa akka ta'e hubataa dhufe. Sirni sun sirna agartee Oromoodhaan tolle akka ta'een hubataa dhufe. Isaanis waan isaan qaqqabe naa himuu turan. Maaliif miilan godaananii naannoo san akka dhufan. Qa'een isaanii abbootii lafaatiin akka fudhatame ciisanyaa akka ta'an siisoodhaan hojjechaa akka turan. Kana hunda yeroo naa himan waa hedduutu natti dhaga'amaa dhufe. So kanumatti harkifameeti. San booda zamana san at least high school keessa yeroo jirrutti waa dubbisuu tendensiin ture gara socialismii kana ture. School of thought sana keessa dabreen jira. Waa dubbisuun jaalladha naturally. Yeroo sanirraa jalqabe jechuun danda'a. Waan tokko utuu nu hubannetti hin seenu. Hubannootu maan itti seene. Garuu amma yeroon maachur bilchaadhee immoo laalu waan babal'isne hedduutu jira. Generationiin keessan gaa baay'inaan markisiizim leenisizimii kana sirriitti warra dubbisanidha. Jabanuma sanas immoo biyyoonni Afrikaa yeroo hedduu gaafa bilisa bahaniiti as deebi'anii sirna kaapitaalizimii otoo hin ta'in namoonni biyyoonni lammiileen koo acuucamteetti nuti saba acuucamaadha jedhaman sooshaalizimii kana leellisu ture. Isinis gaa sanuma keessaa dabarsitaniiti jirtu. Mee qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti dabarsaa turtan keessatti bu'aa baay'isin argaatii turtanii qabsoon adda bilisummaa Oromoo kun baay'een keenya ni beeknaa garuu amma nama isa keessa ture immoo humtuu hin beeku waan ta'eefi bu'aa baay'ee akkamii ture har'a ga'uu uummata Oromootiif immoo bakkee amma uummanni Oromoo gama siyaasaatiin jiru kana keessatti immoo qooda akkamii bahateera immoo akkasumas immoo dogoggora generatiinii keenyaati dhaloota keenyaati wanti jettanii ammarra teessanitti gaabbitan jira. Gaabbinni ani qabu tokkollee hin jiru. Maaliif waan hin danda'u hunda uummata Oromootiif gumaachedheeti yaada. Garuu sirroomina dhaabichaa keessatti rakkoon inni mudate hedduudha. Inni probably kitaabni kun kan duraati kan lammaffaa irratti itti hin baate ormas dhumatee jira. Kitaabni kun peejii 1400 bakka lamatti hin qoode kun maxxansa duraati kan itti aanutu jira. Rakkoon adda bilisummaa Oromoo ta'ee dhaabota siyaasaa keessatti nu mudate yoo jiraate dimokiraatawaa ta'uu dhabuu keenya nummaanu. Isa kanan argee isa kana maxxansa kana keessallee amma tokko hin jira kan lammaffaa irratti diteelii yookaan bal'inaan itti deemama jedheetiin amana. Egaa wanti irra guddaa gaddu tokko dimokiraatawaa ta'uu dhabuu keenya of sirreessuu dhabuu keenya. Of sirreessuu dhabuun dhaabichi Oromoodhaaf balaas furmaatas akka ta'u godhee jira jechuudha. So kontentii isaa kana fakkaata. Wanti tokko balaas qaba furmaatas qaba yeroo jedhamu
waan hedduu dubbachuun hin danda'ama ammaaf kanuma jedha. haa ta'u seenaa yaadachuun waan darbirraas isa gara dhufuufis seenaan barbaachisaadha waan ta'eef waa'ee seenaarraa waa sin gaafadhe maaliifi namni fuulduratti tarkaanfachuuf seenaan kaleessa ture har'a hojjetamu riqicha dhaloota hegeree boruuti waan ta'eefidha. Mee kitaaba keessan haaromsaa fi muummichi jedhu kun immoo akkuma dura kaasee qabiyyeewwan hedduudha kan inni of keessaatii qabu. Kitaaba kana yoo barreessuudhaaf kaatan maaltu mee ka'umsa isiniif ta'e kitaabni kun dhiibbaa akkamii dhaloota ammaa irratti akka uumu yaaddaniiti kan isin barreessitame? Dura nama baay'eetu kitaaba agartee seenaa mataa keetii barreessi ka faamilii akaakilee wajjin wal qabates ka jedhu naa kaasaa turani. Garuu eventually isa jalqabeetan kanatti utaale. kanan filadhee fi haala keessa jirru kana namootuma nuti gaggeessaa turre dargaggeessa isaa ta'uu ta'ee pragmatic ta'uu dhabuudhaan ofillee balleessanii sirna amma qabsoo meeqaan argame kana akkuma alagaatti ilaaluudhaan ofirratti mana diigaa jiraniin argee oka gubaa jiraniin argee isa kana waan sirrii ta'e lafa kaa'uun barbaachisaadha jedheetiin aman. Kana muummicha fi haaromsaa fi muummicha kan jedhu kanan filadhee fi waa lamaaf. Tokko muummichi ministeera amma aangootti dhufe kun qabsoo bara dheeraa uummanni Oromoo fi cunqurfamuun biyya kanaa gaggeessan itti bahiidha jedheetiin amana. Kanarratti immoo qoonni Dr. Abiyyi akka nama tokkootti ilma hiyyeessati ganda inni itti dhalate sanillee nan beeka Bashaasha. Yeroo hedduu dhaqeen jira manootuma xiqqaadha. Lammaffaa guddina isaarraa ka'ee namni kun maatii hiyyeessarraa ka'ee of barsiisee of barsiisuu bira dabree immoo sana nan dinqisiifadha. Seenaa isaa kana keessatti ofillee argina jechuudha nuti ilmaan qotee bulaa. Bakka irra ga'e kana yeroo laallu immoo hin dinqisiifan. Namoonni maaliif nama kana kanumallee quudhuu fi dhabanii Oromoo irraan dhalanne jedhanii inni propagaandaa yookaan olola godhan sun nan gammachiifne dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoo ta'ee namni akkasitti dhugaa jirtu yeroo haalu faamilii yeroo laalu haati isaallee naannuma kanaa deeman. Kanaafuu gaaffiin qabu jechuu kooti maqaa adda addaa kennaniif. So inni kunis isa kana qulqulleessuun barbaachisaadha. Maal jedhaniin seenessa amma jal'ate kana otuu nuti jirru sirreessuu yoo hin dandeenye seenessa biroo ta'a boru beeyta. Seenaa ta'eetu lafa ta'a dhaloota dhuftu. Lafa ta'a seenessi kuni dhaloota dhufu dogoggorsa. Nuti kuni dhaloota keessa jirru kana waa gumaachuu hin qabnu. Inni jedhu kuni fi biyyi kuni garamitti deemti kan jedhu seenessa sobaa ture kana dura seenessa sobaa kana sirreessuudhaaf otuu hojjetaa wareegama meeqa baasaa jirru seenessa sobaa amma immoo lafaa ka'eetoo bifa adda addaatiin deemu kana usanii ilaaluun gaarii natti fakkaanne motiveeshiniin kiyya guddaa kanumaaf. Keessatti iyyuu wanti yeroo hedduu seenessi bara tokko irratti haasa'amu uumamees haa ta'u akkatuma fe'een seenessa ta'ee afaaniin namoonni akkuma salphaatti wantoonni haasa'an wantoonni xixiqqoon barreessanii lafa kakkaa'anii gama dhugaa isaatiin immoo maaltu jira jedhamee faallaa isaatiin kan hin barreeffamne yoo ta'e seenaan kamiyyuu seenessi kamiyyuu dhalootaaf boru seenaadha kan inni ta'u. Egaa inni kun hojii bareedaadha. Wanti har'a akka salphaatti haasa'amu boru seenaa ta'e akka hin barreeffamneef jettaniitii jirtu. Mee siyaasuma biyya kanaas yoo ilaalle kan Itoophiyaas ta'e siyaasni biyya kanaa kitaaba kana keessas ni jira. Yaadaan wal amansiisanii dubbatanii yaadaan wal injifatanii wal amansiisanii booda wal
hammatanii wal gaggeessuurraa siyaasa maqaa wal xureessuu, siyaasa jibbinsa namarratti oofuudhaan yookiin dhaaba tokko irratti oofuudhaan wal mo'achuuf wal injifachuutu yeroo hedduu jira malee siyaasni yaadaa, siyaasni tarsiimoo, siyaasni poolisiidhaan mo'achuu hin jiru. Meenni kun biyya kana keessatti maaliif bartee ta'ee dhiibbaan inni qabu immoo maalidhame? Yaa akkuma atu jettee haftee gaaffii duraa yoon xiqqoo tuqe naa eeyyamte. Isiniif hin eeyyamu. Seenessi amma Oromoon afoolan malee barruudhaan seenaa isaa lafa hin kaayyanne. Maaliif namarraa gad aanee otoo hin taane sirnichatu akka seenaa isaa hin barreessine afaan isaatiin akka hin baranne godhe. Amma warri dabtaraa seenaa Oromoo kan barreessan yeroo sana Oromoon seenaa isaa hin beeku jechuun hin danda'amu. Garuu barruudhaan hin qaban waan ta'eef seenaa rakkisaa ta'eetoo akkatti of ibsinullee akkatti wal laallullee akkatti gahee keenya ka fuulduraa maal ta'a kan jedhullee ilaalcha namootatiin biyya kanas ofis laalaa turre malee keenyan hin turre jechuudha. Seenessaa namoonni nuuf oomishanii achi keessatti akka of ilaallu ta'e. Akka of ilaallu nu godhe. Inni kun immoo saba Oromoos ta'ee sabaaf sab-lammoota biyya kanaa burjaajii guddaa keessa galchee jechuudha. Warra akkas nu godhe immoo caalaa burjaajii hamaa keessa galchee amma seenessa biroo keessa akka seenan godhe. Maaliif nuti sabjektii isaaniiti meeshaa isaanii akka taanetti waan nu fudhatanii itti himameef dargaggeessi amma gama kaabaa jiru kun akka maraatummaa godhatee jechuudha. Wanti inni abbaa isaa fi haadha isaarraa kaakilee isaarraa dhagahee dubbisee guddate kun har'atti isaaf qabatama ta'uutii yoo dadhabu ofumaafuu bitaatti galuutu jira jechuudha. Haqa lafa jiruun fudhachuuf hin rakkataa maaliif kaleessa waan dhagayetu jira haqni inni argummoo hin jiru. Isa kana isaaniifuu rakkoo ta'ee nuufillee rakkoo ta'e. Seenessi dhugaa biyya kana keessa furmaata political solutions fiduu danda'a yookaan furmaata siyaasaas fiduu danda'a kan jedhu yoo kan dhugaa irratti hirkannu ta'e kanaan burjaaja'uun qabu dargaggeessi kunii dargaggeessi Oromoo waan hin taane irratti hirkate ofis haala hamaa keessa naqee maatii isaallee akkas godhee sabaaf sab-lammoota biroollee akkasitti rakkoo keessa akka seensifatuun of laaluu danda'u. Waa'ee dargaggoota Oromoo kanas dargaggootuma biyya kanaa kanas gaaffiin dura sinii kaasee wal qabsiisuutii dandeenya. Siyaasi jibbinsaa biyya kana keessatti yeroo dheeraadhaaf tureera. Tokko survive godhee siyaasa gaggeessuudhaanii urjii ta'ee bahuudhaaf isa tokko maqaa balleessuun isa tokko irratti olola kaasuun tokko dhabamsiisuun akka waan dirqama ta'eetitti ilaalamaati kan ture. Haaluma bulchiinsa biyya kanaatti illee transitionii yoo dhufu tokko balleesseetidha kan dhufaatii ture. Isa kanammoo yoo dargaggeessi ammaa kunis dhaalee addunyaa biroorraa baay'ee duubatti hafna jechuudha. Siyaasa jibbinsaa kun akkamitti hafuu qaba? Dargaggoota irratti immoo dhiibbaa akkamitti qaba? Genereeshinii irratti genereeshiniin ammaa immoo dargaggoon Oromoos haa ta'u kan biyya keenyaayyuu gama kanaanoo maalidha wanti jiru maal ta'uu qabasa jedhus wal qabsiisaa naa kaasa. Waa'ee dargaggeessaa kana gaa fookasii guddaan kan as jirra jiru biiti yeroo hunda kan dargaggeessati kan fuuldura. Garuu dargaggeessa kana wal balleessuu fi akkuma atu jette siyaasaa aadaa kana dura biyyi kun horte tradishinii jechuu koo tradishinii politikaa Habashaa yookaan Abasiiniyaa nutillee keessa hin jirru jennee dubbachuun realistikii miti. Ulfaata. Hedduu ulfaata. Warri akkas jedhanii immoo koppii pestii politikaa Oromoo illee sanumaan gaggeessuu barbaadanis. Ta'u haqa fudhachuu baannaan waa sirreeffachuun hin danda'amu. Warra haqa fudhatan dargaggoo keessaa kan akka Hacaaluu dhabne maaliif cheap popularity fi miti waan itti amane tokko push godhe. Maaliif akka jedhu. እና dargaggoon biyya kana jaallatama siyaasaa sobaa
yookaan amantii yookaan wama ta'eewu sanarra waa dubbisee hubatee dhugaa jirtu dhaloota dhufutti gumaata isaa dabarsuutu irra jira malee jeequmsaa fi walajjeesuu dabarsuu hin qabu. Siyaasaan jibbiinsaa yeroo hunda jaalala sabaarraa madda jedhee fayyaada namni gari. Inni sun sirrii miti. Siyaasaan yeroo hunda namoomarraa madduu qaba kan jedhu as keessa jira jechuudha. Namoomarraa madda yeroon sin jedhu akka keetis argattee kan nama birootis akkasumatti ilaaluu qabda. Amantii keessattis waan ofiin hin feene nama birootiin hin fedhin jedha malee waan ofiin feetu Oromoon fedhi nama birootiin hin fedhin kan jedhu hin jiru. Kanaaf akkasitti ilaaluu qabna jechuudha. Biyya kana keessa sabaaf sablammii biyya hedduu nama baay'eetu jira. Kanaaf siyaasaan jibbiinsaa kun gaarii miti. Amma fakkeenyaaf simpilii nama Oromoo tokko yoon argee ani kanan gaafadhu makiinadhaan nama meeqatu du'a Oromoon guyyaatti. Namni quba qabu jira. Hin gaafatu. Maaliif aksidentii sana yookaan taatee sana hir'isuudhaaf hojjechuutu irra jira. Garuu otuumoo namni biroo Oromoo tokko ajjeesedha hundinuu gurra qabatee hoo jedha. Realistikiidha naashinaalizimiin kun. Naashinaalizimii fakkeessummaati malee kan dhugaatii miti. Kanarraa sabboonummaa fakkeessummaa kanarraa bahuu qabna. Inni kun jibbiinsa poolitikaa jibbiinsa fida. Sabboonummaan addunyaa kanarra baay'ee irratti mul'atee jira. Yeroo ekstiriim yookaan haala malee qeenxummaa agarsiisee daangaa isaa dabretti gara faashizimiitti deema. Kana otuu jennummoo Oromoon fi Oromoon yeroo wal ajjeessu naashinaalizimii akkamii jenna? Sabboonummaa akkamii jenna? Saba isa kamiin boonaa jira, isa kamiif immoo hojjechaatii jira. Inni kun gaaffii guddaadha. Kanaafuu naashinaalizimiin Oromoo yookaan sabboonummaan Oromoo irra deebi'amee wayyaahuu qaba kan jedhu as keessa jira. Gama kamitti wayyaa'u? Moderate ta'uu qaba. Moderationin kun democracy of keessaa qaba. Mirga namummaa of keessaa qaba. Ni jiraame waan akkasii kan of keessaa qaba. Dargaggeechi kan irratti xiyyeeffachuu qaba malee jimlaadhaan jibbu, jimlaadhaan deeggaru kun addunyaarra politically, scientifically correct miti. Sabboonummaadhaanis wal qabatee kitaabni kun hubannoo bal'aa kennuutii danda'a maaliifi jibbiinsumti siyaasumti jibbiinsaa kuniyyuu ka'umsi isaa inni guddaanii namni tokko haala jirus haqa jirus hundumaa waan tokko yoo jibbuu barbaade dhugaa achi keessaa jiru fudhateetu itti fayyadameetu miidhaa achi keessa jiru sana falma malee wal faanuma jimlaadhuma waa hunda zeeroodhaan yoo baay'isa ta'ee inni kun immoo siyaasa jibbiinsaa dhaloonni akka oofuu fi Itoophiyaan illee maraamartoo siyaasa jibbiinsaa kana keessaa akka hin baane godhaa. Kanaafuu sabboonummaan maalidha? Maaltu sabboonummaadha? Sabboonummaa isa kamtu immoo gara badiitti immoo dhaloota oofuutii danda'a. Maraamartoo jibbiinsa siyaasaa keessaallee akka hin baane maaltu godhaa kan jedhu siin qaba. Kitaaba kana immoo gama biraatiin immoo jijjiirama rakkoolee mudatee jettanii kaastaniitii jirtu. Jijjiirama amma dhufe kana rakkoolee mudatee danqaa waan ta'eefi akkasimmoo akka furmaataatti kaastaniitii jirtu. Mee kitaabun keessan keessaa waan muraasa ishii jijjiirama kana danqaalee akkamiitu mudatee maaltu immoo fala ta'a? Namni kitaaba kana dubbisee waa'ee jijjiirama maal argachuutii danda'ame? Ani jijjiiramni kun bifa lamaan kaa'uu danda'e. Tokko jijjiirama aangoo guyyaa Dr. Abiy TPLF irraa humna TPLF hin dhuunfatamee jiru sana bakka siksuu irratti jijjiiramni hin jira jechuudha. Garuu Dr. Abiy piroosesa kana keessatti amma kan hojjetaa jiru haaromsa riifoormiidha malee jijjiiramaa miti. Dureeshiniin sun yeroon sun dhumtee jirti. Innaa Dr. Abiy isa kanammoo ija akkamiitiin ilaalee hojjechaa jira kan jedhuuf biyya kana keessatti yeroo duraatiif ideoloojii badaallee haa ta'u gaariillee haa ta'u argii godhuu dandeenya.Anii fi namni biroo
Ani gaariidha jechuun danda'a. Gaarii mitis jechuu danda'a. Kaan gaariidha jechuu danda'a. Gaariis miti jechuu danda'a. Filoosofiidha moo miti kan jedhu irratti illee argii godhuu yookaan immoo falmii gaggeessuu dandeenya. Akka fedhettu haa ta'u isaaf Dr. Abiy of sirreessee nama dhufe. Akkamitti of sirreesse siyaasaa Itoophiyaa wal ajjeesuu fi aangoo walirraa fudhatanii yeroo aangoo irraa bu'an du'an aangotti yeroo dhufan nama ajjeesan isa sanarraa ilaalcha of danda'ee ida'amuu filoosofii jedhu yaada ofii kaayyatee nama dhufe. Itoophiyaa keessatti hoogganoonni akkasitti barreeffatanii dhufanii jiru natti fakkaata. Sunigaa amma kun kan ingiridiyensiin isaa hundinuu waa'ee biyyaatirraa ka'eetti filosofiin kun by the way filosofii kan jedhamu kun bar akkatti obboleecha keetti ilaaltu akkatti obboleettii keetti ilaaltu akkatti addunyaa ilaaltu akkatti quunnamtii yookaan hariiroo sabaaf sablammoota addunyaa kanarra yookaan mootummoota jiraniin laaltu kana hunda jechuudha. Anaaf amma zamana dheeraa itti kaballeessaa turre akkuma dura kaafte maarkiizimiin kuni Marx nama Jiwishii ta'e Jarmaniin barreeffame maqaa isaa fudhan. Garuu waa'ee Itoophiyaa Marxizimiin sun quban qabu. Hin beeku yaa. Akkatti hin beekne amma booda naagalaa dhufe. Garuu kooppii godhu irratti hedduu irratti wal fixe namni. Kan Abiyyi immoo ingiriidiyensii gadaallee of keessaa qaba. Sobuu hin dandeenye. Sirni gadaa ofiisaatifuu filoosofiidha. Filosofii guddaadha. Filosofii sirna bulchiinsaa sirna bulchiinsaa guddaadha. Hubannootaan dimookiraasii addunyaan tun itti bulte gadaa qofa. Nutis addunyaa keessa hin jirre jennee kan of fudhanne yoo ta'e Oromoon jechuu koon. Warri birootillee warri kush siistama kanaan bulanni jiru. Kanaaf gadaa keessas waan fudhate qaba Dr. Abiy. Dirqiitti gadaa jedhee haa barreessu warri jedhan yoo jiraatan malee suni ilaalcha mataa isaati anillee hin deeggaru sana. Because biyya bulchuudhaaf. Yoo sabaaf saba namoonni biyya kana sirna gadaa akka bulchiinsatti wal ta'anii fudhatan bareeda jedhanii ammayyeessanii suni waan birooti. Sana eeguutu irra jira malee nuti impoos godhuu hin dandeenyu yookaan immoo irratti dhiibuu hin dandeenyu. Kanaaf ilaalcha kana naddaaraa kana fudhatee dhufee namni kun. Naddaaraan isaa kun diimaa fi gurraacha qofa agarsiisamu adii fi gurraacha qofa agarsiisamu namni laaluu qaba. Inni garuu kalar hedduu akka addunyaan kun qabdu galee fi jira jechuudha. Nuti immoo addunyaa tana yeroo hunda kan itti ilaallu adii fi gurraacha qofatti fudhannee ilaallaa jechuudha. Some of us waa'ee Oromoo qofa ni jiraame. Kuni gurraacha fi adii bas waan biroo hin jiru. Kalarri biroo hin jiru jedhee yaada. Kuni dimookiraasii fi namooma irraa kaanee waa laalla kan jedhu sana wajjin waan walgituu miti. Konfliktiin hundi kan maddu ilaalchota akkanaa kanarraa Itoophiyaan eenyu ta'uu dandeesse jechuudha. Rakkoo amma jirtu kana keessa kufuu dandeesse malee rakkoo waggaa 5tti dhufee miti. Kuufameeti. Ijaaramuu sirraa kaasetti ilaalchonni kun dhufan. Amma garuu akkan argutti ilaalchi kun gama ilaalcha sadiitti cuunfamaa jira. Jedheetiin amana politikaalii yeroo laalu. Rakkoon haaromsa mudate kun ilaalchota sadiirraa kan maddu. Sadiirraa kan maddu. Sadan kunu clash of ideas kan jedhan yookaan yaadota wal dhiitan. Fi walitti araaramuudhaaf immoo aadaan siyaasaa kan hin jirre. Isa godheetan fudhadhee. Maalidha yaadonni sadan kun? Yaadonni sadan kun tokko federaalistoonni waan yaadantu jira. Biyyi kun biyya sabaaf sablammoota baay'ee waan taateef sirni biyya kana ittiin bullu federaalizimii ta'uu qaba. Jedhanii hunda keenya kan agartee hirmaachisu sabaaf sablammoonni kun wal beekumsaa fi wal kabajaa aadaa fi afaanii jiraate federalizimiidhaan jiraachuun barbaachisaadha. Kana ala yoo kan ta'u ta'e biyyi kun nagaan argattu ka jedhu.
kan biroo warra lakkii Itoophiyaan saba keenya cunqursitee nuti kophaatti baanetti nugusetti taana warra buqqa'u yookaan immoo in quotation bilisummaa jedhuuni akkamitti akka bilisummaa ta'uu naan galu amma Eertiraanis bilisoomte bar cituu barbaadan Itoophiyaa kanarraa yeroo garii yaadichi dhokataadha yeroo garii dirree ba'a eenumaa dirree bahee isin dhaabbii akkasii maan fudhanne gantuudha namaan jedhanillee wal abaaruun hin jiraa jechuudha isa kana kan lammaffaati kan sadaffaa hawwattoota sirna kana dura biyya kana amata 3,000 bulchine leellistoota sirna durii jarri kunis walqixxummaaf otoo hin taane olaantummaadhaaf qabsaa'u na bakka duriitti yoo deebite malee Itoophiyaan nagaan argattu akkamitti kan jedhu sun isaaniifillee gaaffii ta'uu danda'a anaafillee gaaffiidha na aayidiyaa sadeen kanatu akka kunoo kiphee hoolaa walitti bu'uu tokko ni jiraame walitti bu'aa jechuudha. Garuu sadanuu waan tokko irratti wal ta'uu danda'u jedheetti nama. Fedha kana uummanni maal jedhaniin murteessummaa uummata yookaan immoo popular sovereignty kan jedhan kana jiraame murteessummaa uummataa fudhachuu qaban sadeen kun yoo nagaadhaan waliin jiraachuu barbaadan. Annaa yaadonni sadeenuu mormiin isaa jiraatu. Karuma nagaati. Yaadaan walirratti barreessuun isaa jiraatu. Karuma nagaati. Seera fi heera biyya kanaa kabajuudhaan. Olaantummaa namoomaa kabajuudhaan. San booda eenyu haa murteessu anarrattis ani federalistiidha baay'ee. Beekamaadha. እና ካንረትስ ወራ ኦላንቱማዳፍ qabsaan kanarrattis ummanna murteessan ummatatti kennurratti wal ta'uun barbaachisaadha. Haa ta'u inni kun yaadadha yaanni immoo hin kabajama waan ta'eef haqa addunyaarra jirudhaas. Mee waa'ee siyaasa biyya kanaas kitaabni keessanis naannoodhuma siyaasaa kana keessa naanna'ee waan ta'eef kanarratti baay'inaan isinis jiruu fi jireenyi keessan siyaasa biyya kanaa siyaasa Oromoo keessatti dabarsitanii fi waan ta'eef baay'inaan haasofne obbo Ibsaan dirree qabsoorra yeroo dheeraadhaaf dabarsitaniitu mee jiruu fi jireenyi dhuunfaa keessanii immoo maal fakkaata gara dhumaatti fixaa jirra? Okay. Ammallee sanuma fakkaata dhugaa dubbachuu. Kana dura maal fakkaata? Yaa ammallee sanuma fakkaata Finfinnee jiraadhee kophaa kiyyaan jiraadha. Baay'ee rakkadhu jiruu kiyyaaf dhugaa dubbachuudhaaf. Bara keessan akka qabsaa'ota hedduminaan direedhuma qabsoo irratti dabarsitan malee akkas maatii hundeeffachuu yaadne. Lakki maatii ijoollee argadheen jira garuu maatii hundeessuudhaaf qubachuu qabda bakka tokko taa'uu qabda inni sun hin danda'amne kanuma keessan jira akkuma dhamaatii wayii raatuu hin beektaame delusional jedhu warra eenyudha maatii qabaachuudhaaf ready settled ta'uu qabda mataan keetis poolitikaan kunis yeroo hedduu wareegama adda addaa maatii irratti fida inni kun rakkisaadha dhugaa dubbachuudhaaf kanumaafuu yeroo garii dhugumatti namoonni kun properly hin yaadu namoonni nuun jedha fa'i hin jiru beekte garuu nuti politikuma yaadaa jirra malee waan biraa yaadaa waan hin jirre. Namoota sadarkaa keessaniin qabsoo Oromoo keessa turan baay'een isaanii dubbiseetiin jira jireenya isiniin wal fakkaatudha baay'inaan kan qabanii hedduu wal fakkaata yaadota gurguddoo nuuf kaastaniitii jirtu ani gaaffii koo xumureetiin jira dhaamsa xumuraa yoo qabaattan kitaabni keessanis immoo yoom eebbifamaa yoom gabaarra oolchitu daawwattoota keenya dubbisuu barbaadan akkamiin bira gahaa kan jedhu wanti isin dabarfattee jiraatti. Kitaabichi nama qalbii takkaan akka gaariitti dubbiseef of sirreessus hin ta'a wal sirreessus hin ta'a maal jedhaniini maayindiseetii kana dura qabnu jijjiiruudhaan haala qabatamaa lafarra jiru irratti fudhachuu danda'uun hin gargaara jedheetiin amana.
Kambiro violence irraa al tokkotti hin baasa illeen amanu akka of gaafatan hin godha jechuudha. Akka of gaafatanii karaa nagaatti nagaa qofaan siyaasan addunyaa kanaa toluu danda'a. Nagaa qofaan hogganni ummata biyya bulchuu ummataan filamuu danda'a. Yoo nagaan hin jiraanne homaa godhuun hin danda'amu kan jedhu sana akeeka wanti kuni. So karaa nagaatti deebi'anii poolitikaa jechuun violence jechuu miti. Bulchiinsa eenyu kan ummataati. Ummanni nama isa hogganu hin fille. Akkamitti bulchiinsa ummataa ta'uu danda'a. Bulchiinsa qawwee fa'i ta'a malee. Inni sun immoo karaan isaa hedduun isaa dhumatee waan jiruuf sanatti deebi'uun hin barbaachisu. Lammaffaa waa'ee tokkummaa Oromoo as keessa detailed ta'ee jira. Oromoon tokko afaan hin jechuun homaa gatii hin qabu. Garuu hojiidhaan tokkummaa isaa hin mirkanaa'a kan jedhu as keessa hin jira. Godaambaa Adowaatti eebbifama. Kitaabni kun maal jedhaniin ice breaker maal jedhuun ka cabbii cabsuu danda'u jedheetii yaada. Namoota baay'eetu akkas naan jedhe waan ta'eef. Waan haaraadhaaf yookiin immoo haasaa haaraa waan haaraadhaaf karaa banuu xumuree banuu daandii banuu. Namoonni akka wal mormanii karaa nagaatti deebi'an akeekuu danda'a. Is there any solution biroo hin jira kanarraa adda? Kitaaba kana keessa kan jirurraa adda kan jedhullee gaaffii guddaa kaasuu danda'a. Kan addaa yoo qabaate immoo akka barreessuun barbaada. Anis barachuun barbaada waan ta'eef. Yaaduma tokkotu sirriidha inneetu wal akkuma ati jettee wal arrabsuu yookaan jeequmsa kaasuu inni suni barbaachisaa natti fakkaatu. Kanaaf eebba kitaaba kanaa onkoloolessa 3 irratti namuu argameetu haa bitatu. Waamichi keessan daawwattoota amma nu daawwatan bira gahee isaanis akka irratti argaman abdiin qabaa. Galatooma ulfaadha yeroo keessan nuuf kennitanii baay'ee ko uummataadha to'attanii jiddumaan nu biratti waan argamtaniif. Ulfaadha warri OBN atillee ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaan anaa dhufuu keenya har'aa obbo Ibsaa Naga'uu Gurmuuti kan isaan turanii kitaaba haaraa haaromsaa fi muummicha jedhu barreessaniitii jiru. Sanaan cinaattis immoo akkuma isin hedduun keessan beektan dirree qabsoo Oromoo kana irratti nama sosochii guddaa gochaatii turanii dhamaatii guddaa gochaa turan aarsaa gurguddaa kaffalaa turanidha. Jiruu fi jireenya isaanii irraa muuxannoo dirree qabsoo irratti dabarsan irraa haala siyaasa biyya kanaa keessa turuu isaaniitiin wal qabatee taajjabbii isaanii mala furmaata taati kan ta'a jedhan baay'inaan asirratti barreessaniitii jiru. Nuti immoo asirraa waa xiqqoo kaasnee irratti haasofnee isinis hubannoo argattaniitu jennee ni yaadna. Hanga ammaatti nu daawwataa waan wajjiniin turtaniif galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Aan ittiin ashlachiisaa qopheessuudhaan isin waliin tureera. Fiqira Maariyaam Mogosii fi Tolasaa Lammeessaa immoo gama kaameraatiin nu wajjiniin turaniiru. Amma ammaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa nama torbaniin waa taasisu.